hunda dura nageenyi haa dursuuti akkam nagaa olii isin badhaadhaa galchunti nagaa jenneerra. Kanaafuu sagantaadha guyyaadha sagantaa laayivii sa'aatii lamarraa waan qabamneefi sagantaa kana keessummaa addaa qabannee waan dhufu jirruufi namoonni as jala jirta hundi sheer walii godhaa waliin gahaati. Keessummaa kennallee as dhiyeeffannee gara sagantaa jirutti deemna waan ta'eef namoonni laayivii kana sheer waliin godhaa waliin qaqqabaa jenna. Sagantaan guyyaadha sagantaa akka addaatti akka eegu jalqabaatti sagantaa tokko jennee sagantaa nuti eegallu kanaan durallee sagantaa guyyaa tokko qopheessinee turre. Haa ta'u malee amma bifa haaraan bifa dhaabbataa ta'een torbaan hunda yeroo sana wal agarree sagantaa marii waan deemsifnuu fi akka introdakshinii goone sagantaa guyyaa jalqabaa waan ta'eef hundi keessa sagantaa kanarratti argamtanii viidiyoo tan sheer waliin gootanii waliin akka dhaqqabdan kabaja guddaa isin gaafadha. Viidiyoo nama ilaalaa jirtuun sheer waliin godhaa waliin dhaqqabaati. Har'a keessummaa qabannee waan jirruuf keessummaa kennallee galchinee waliin waan jira mari'ataa deemna waan ta'eef waa hedduu irraa barattan jennee yaanna. Keessummaan kennallee finnee isin wal barsiifne waan ta'eef nama laayivii kana jala jirtan hundi sheer godhaa waliin dhaqqabaa isiniin jenna. Welcome Bolesa jenna baga nagaan dhufte jenneerra. Baga nagaan dhufte isinillee. Kanaafuu seenaa nama bacaan seenuu jira. Haa ta'uuti namni hin dhageenye waan jiruuf noormaal koodillee walii bilbiltanii nama irraa ammoo as jala jirtan sheer gootanii akka waliin dhaqqabdanu kabajaa isin gaafannaa. Sagantaan kenna jalqabuuf deemaa. Keessummaa kabajaa obboleessa kennaa Sharuu Maarqoos Hulluuqaa gara keessa seenuuf waan deemuuf baga nagaan dhufte jennaa simannaa. Yoya kan baga nagaan dhufte obboleessa kennaa Sharuu Hulluuqaa Sharuu Maarqoos Hulluuqaa. Ulfaat akkaati jabaa jooma. Jooma nagayaati. Nagaa jabaa akkamati. Shansaa galataa kana gumaa miti. Hin nagaa akkamati. Uumamaan jettu keerroo bosunkola wayiiti. Anta wakkaan kee. Nami seseenuu jira? Nami seseenuu jira waan ta'eef har'a sagantaa akka qannu nama bacaa waan beekneeru nama jira. Atillee nama gara keetti jiru sheeritti godhanii nama jiruun sheer godhaafi godhe. Okey, hin dhageessisa miti sagalee? Hin dhageessisa dhagahamu jira. Sheer godha jedheeti qo'ee uummata. Dansa rakkoon qabu nama haguma jirullee mari'atuu dandeenya laafik wanni guddaanii namni borullee duuballee hafe fiidoo laaluu danda'a yaada kennaa namni ammoo daa'ataa jiru yoo gaafii qabaate wanni nuti ibsinuu fennaa jiraate yookaan ammoo
waan nuti kaanyu haasawaaf marii kennarraa as jala kanaan nu beeksisuu danda'a namni jooyin godhuu barbaadu illee innaa jiraate. Akka hirmaatuu danda'utti yaadi kenna viidiyoo isaa gara duubarrallee namni argatuu danda'a waan ta'eef haguma jirullee itti seenuu dandeenya. Dansaa maarreeni galgala waarii keessa jirtan isin nuun bira kunoodhatti ganama boojjiin lafaa muti akka itti dhagartu. Nu bira laadhi amma horii galchanii gara elemaa yaa'aniirani sa'aatiin halkan keessa gara sa'aatii lama isin bira baree fakkaata. Bari lakkee kana wal golan bari eeyyama baree jirti. Dansa fuullee lafaas hin fuune. Rakkoo. Maarree haga namni dhufu sirba waarii tokkooni nama caqasaa jenna haga daa'imuma lama haga sadiin tokko nama caqanna waan ta'eef ammoo viidiyoo irraa dhageeffatanii sirba waarii haa caqannu jedhu. Haa ta'eetu dansa. Hayyee nama asii jala jirta hundi sheer godhaa waliin qaqqabaati sagantaa marii dhimma dargaggootaatti wal qabatee waan qabnuu fi keessummaan nuti eegataa turrellee adoo gufuu qoreen takka namni nagayaan guyyaa har'aatiin baanii sagantaa kennarraa argamanii jiranii guddoo galatoomaa jennaa nama kallattumaanii sirba waarii kana caqasaa namoota laayivii kana seena hunda isaa eeganna. Kanaafuu namni as jala jirtan sheer godhaa waliin dhaqqabaati marii kanarra waan guddoo argattanii jennee yaanna waan ta'eef hundi keessan kooxaa sagantaa kana nu waliin qoodamaa ni jenna. Amma kallattumaanii sirba waarii tokko dhaggeeffataa ta'a. Seenu caqannachuu akkasii. Sindagam. Xiqqoo nagam. Asii banuu reewu kaa? Bani oke kara konga wakillee nanda. Xiqqoo nagamu? Bani nanda wakillee bante. Baga nagaa dhuftanii warri seenaa jirtan nama baca seenu jira. Koottaatii sagantaa keenyarratti argamtanii sagantaa kana qoodamuu keessaniif guddoo isin galatoomfannaa warri hundi galatoomaa. Nagama? Agak dansa nagama? Nagaman. Dikkoon nagamu ta'e dikkoon ciccisa fakkaata. Sama kam? Nagama? Dikkoo hafi ciccisuudha. Wanni waan ta'eef moobaayilii biraarraa waan baneef malee. Nagama. Ayyee baga nagaa dhuftanii. Seenaa warri hojjetanullee haga namni xiqqoo nu daddaramu sirba waarii kana dhaggeeffatu jirra. Kanaafuu seenaa siin jenna warri dhuftanillee galatooma ulfaadha. Baga nagaa dhuftanii nama baca seenaa irra dhaggu jirra.
sagalee sirbaa sirreessedhanii laal. I think inuma dhaga'ama ta'e wanni ta'e Amma sirreedha. Amma sirreedha. Kodu. haa jalqannuuti nami yeroon qabu akka malee waan ta'eef I think adoo jalqanne gaarii natti fakkaata. Hayyee warri isa hundi galatoomaa jennaa irra deebinee jiraatu kuna warri gara biyyaa jirtanuu galchuun nagaa horii wal dura galee isin jennee irraa warri bakka biraatti fe'atanii dhaggeeffataa jirtanuu alaaman isin nagaa jennee irraa garuun baay'eedhaan deebi'a rakkoon qabu ergata. Akkuma beekamu guyyaa har'aa sagantaa marii dhimma dargaggootaatiin wal qabatee obboleessa keenyaa Saruu Maariqoos Hulluuqaa waliin dhimma dargaggootaatiin sagantaa wal qabate waan qabnuu fi sagantaa isa hirmaatiisaa fi millee eeyyamamaa ta'ee dhufeera waan ta'eef sagantaa san akka waliin qoodamnu fi millee eeyyamamaa ta'ee dhufeera waan ta'eef sagantaa kana waa hedduu irraa barattan jennee yaadna waan ta'eef hundi keessan haga isinii danda'ametti sagantaa kan akka hordoftan isin jechuu barbaanna. Karaa hafe immoo warri sagantaan kun akka carraa ta'ee neetworkii isinii viidicha waan poost isinii goonuu fi feesbuukii fi jalaa caqafatuu dandeessanii sagantaan kun irraa akka introdaakshiniitiin jalqabna garuu akka sagantaa kun torbaan yeroo hunda guyyaa jimaataa kana yeroo hunda sagantaa kana itti fufsiisne jennee karoora akkasii qabna waan ta'eef sagantaa keenya itti fufna jechuudha. Sagantaa neetworkii baasii natti fakkaata baay'eedha garuu hundaafuu dhufa kana waan ta'eef sagantaa keenya garatti seenisaatti deemna. Hujjira. Deebi'eera dhiifama. Akkuma kanaan dura isiniin jenne sagantaa biyya arbitti qabannee turre sagantaan kun walumaa galatti dhimma dargaggootaatiin wal qabate itti seennaa garuu ammaan duuba ammoo dhimma ibillee itti dabalatee sagantaa kan akkanumaan guddisaa deemna yoo fedha waaqaa ta'e arbii hunda
sagantaan kun akkanumaa itti fufa. Har'aaf immoo keessummaa tokko qabannee isin dhunneerraa keessummaan kennallee namoota isan beekne nama bacaa hin beekan jedhee yaada nama hin beekne immoo beeksisuuf jecha maqaa isaanii Sharuu Maariqoo Tulluuqaa jedhama. Dhalataa gara Kibbaa Oromiyaa kana naannoo Gujiitti dhalatee guddatee maqaa isaa immoo Sharuu Maariqoo Tulluuqaa jedhama. Barsiisaa yuunivarsiitii Arsiitii fi hojii adda addaa hojii dhimma dargaggootaatti wal qabate irratti nama hojjetaa ture. Kaani ammoo inni nuu itti barsiisee eegala waan ta'eef sagantaa kana akka hordoftan kabaja guddaa itti affeerraa warri ammoo affeerraa keenya dhageessan kan galatoomaa jenna. Obbo Sharuu Maariqoo Tulluuqaa baga nagaan sagantaa keenya irratti argamu. Hayyee ulfaadhe hoyyaf galatoo. Hayyee har'a sagantaan keenya inni jalqabaa itti beeksisuuni uummata kanatti eenyu akka ta'e haga muraasa irraa beekumeera. Akka ta'e maqaa keetii fi dhalattee akka guddatte nu beeksisteen duuba gara marii jirtuutti deemnaa. Sharuu Tulluuqaa eenyu? Sharuu Maariqoo galatoom namootiin hordofaa jirtanuu diqqaa guddaanii biyya keessallee biyya alaa namni jirtanuu namni egarii fiidoo kanallee laaltanuu Oromoon kibbi kaabi dhiyaaf bahilleen addee maraka jirtanuu hunda duraan nagaya kiyya isinii ibsuu barbaadaa yooyyaa akkam nagayaa isiniin jedhaa. Ani Sharuu naan jedhanii Sharuu Maariqoo Tulluuqaa jedhamaa. Oromiyaa Gujii dhaladhee Gooroo Doolaatitti. Akkuma ati dursa kaachee yuunivarsiitii Arsiitii baradhee achumatti barsiisaa ture. Ammallee waldaa dargaggoota baha Afrikaa akkasumas waldaa barattoota Afrikaa sagantaa dhaabbatoota garaagaraa irratti iddoo baay'eetti hojjedhee jira. Kanuma adeemsa keessa itti deebina. Hayyee galatoomii waan bacaarraa kaachee akka barsiisaa barnootaallee digrii jalqabaa yuunivarsiitii Arsiitti barattee achumaan barsiisaa ta'ee achirra ammoo waldaalee garaagaraa irratti hojii adda addaa hojjetaa turte anillee beekaa. Amma saatiin qabnullee muraasa waan ta'eef kallattumaan gara gaaffilee muraasa qopheeffanneetti gaafatiisaa deemna. Ishi gaaffiin keenya inni jalqabaa hirmaannaa dargaggoota sadarkaa biyyaa fi Afrikaatti akkamitti dargaggoota dhaabilee addunyaalee yookaan intarnaashinaali ta'e adda addaa irratti akkamiin hirmaatu akka danda'anu waan kanarra adoo waan muraasa nu kaachee barattoota yookiin dargaggooti keenya sadarkaa addunyaatti sadarkaa biyyaatti sadarkaa Afrikaatii fi sadarkaa addunyaatti akkamiin sadarkaa dargaggoota addunyaa yookiin sadarkaa dargaggoota Afrikaa keessa jirtu akkamiin irra hirmaatu danda'an dargaggooti keenya naannoo keenyaa jirtu akkamiin sadarkaa addunyaatti sadarkaa amma dargaggoota irra jirtu kana dargaggoota addunyaa sadarkaa ishee irra jirtu kana akkam dargaggoota keenya irra hirmaatu akka isin dandeettu waan kanarraa muuxannoon keessanillee hojiin keessanillee waan kanaa waa wal qabatuu fi akkamitti dargaggoonni keenya muuxannoo dargaggoota addunyaarraa akkasuma dargaggoota Afrikaarraa fudhattee akkamiin dargaggoota biyya keenyaa sadarkaa san hirmaatuu dandeessu. Ulfaadhoo yemii yaada kanaan illee dhugaa dubbatiisaa fi naaffeeruuf natti himuu keetiin dura sagantaa akkanaa akka qophaa'ee waan beennu karaa keessa dhunnee saarraa amma jiru ka gara fuulduraatti jiru ijoolleen teenna bifa adda addaatii akkam irra hirmaatu akka dandeettu waan keessa isaanii jiru kennaa uumamaan qabanuu dandeettii bulchiisummaa isaanii muuxannoo isaanii akkamitti akka addunyaatitti akka Afrikaatitti akkuma biyya teennaatitti akkamitti gadi baasanii mul'isuu danda'anii akkamitti hirmaatuu danda'an waan jedhu kanaan illee asiin dura ijoollee hiriyoota teennaallee waliin yaadaa turre. Tokkoffaa ilmi namaa hin dhalataa hin guddataa hin fuudhaa hin horaa achiin duuba hin du'aa jechuudha. Namni adeemsi jireenya namaa keessatti eegi gara addunyaa kanaa dhuftee haga murtaa'e eegi jiraatteen duuba addunyaa kana gadhiichee deemtaa. Turtii as keessa jirtu kana keessa waa irra hin deebi'anne baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollummaa ammaan duuba itti deebi'uu dandeettu.
ijoollummaa keessa dabartee dargaggummaa dhuftaa dargaggummaa innaa itti dhuftee keessa dabartaa umuriin keetti dulloomaa deemaa ittiin deebitu waa itti deebi'uu hin dandeenye waan keessa dhuftee darbitu. Kanaafi gite yeroo ijoollummaa waa hojjennu jira yeroo dargaggummaa waa hojjennu jira ganaa innaa umuriin keenya guddatee jaarsa ta'eenillee waa hojjennu jira. Dargaggoo irratti wanni nuti xiyyeeffanneef reeshoon uummata biyya keenyaa parsentiin 60 dargaggoo waan ta'eefi Hunni guddaan dargaggoo bira waan jiruu fi dargaggoo ammoo irra caalaa yeroo waan qabduu fi waa'ee dargaggoo irratti addunyaallee yaadatti kennitee jirti. Biyya addunyaa haga geettuun populationiin guddaan yookaan baay'inni uummataa guddaan dargaggoo waan ta'eef yaadatti kennitee caarraleen garaagaraa jira. Caarraa kana ammoo akkamitti keessa seennee argatuu dandeenya, akkamitti jooyin godhuu dandeenya warri jedhanii karaa adda addaatiin nu gaafatanii fi tokkoffaa caarralee akkanaa kana keessatti hirmaatiisaa fi qophaa'ummaa si gaafata. Qophaa'ummaa ati waa akkanaa kana keessa hirmaatiisaa fedha qabdaa, qophaa'ummaa qabdaa. Itteetuma caarraa waan jiruuf namni si biraa ka'ee waa hirmaateef yookaan akkanumaan akka tasaa doonteeni waa akkanaa keessatti hirmaatiisaa fi dargaggeessi qophaa'ummaa qabaatuu qabaa, dammaqiinsa qabaatuu qabaa. Yeroo isaatti fayyadamee fakkeenyaaf kutaa gad aanaa irraa kaasee haga yuunivarsiitiitti gurmaa'insi dargaggootaa dargaggoo wanta deemtee waan garaagaraa hin gooti kana keessa hirmaannaa qabaatuu qabaa. Hojii namoomaa keessattuu addunyaan kan itti xiyyeeffatte hadha hojii namoomaa hojii namummaa humaniiti kan jedha hojii namummaa tola ooltummaa naannoo keetitti mana keetitti iddoo keessa jiraattutti hawaasa waliin jiraattu waliin. Hojii namummaa kanarra hojii tola ooltummaa kanarra dargaggoo hirmaattee bifa adda dureetiin jechuudha. Bifa adda dureetiin waa akkanaa kana yennaa irra hirmaatte karaan hin salphata. Dhaabbatoota civil society galmaawanii jiran dhaabbata seera qabeessa akkana galmaa'ee jirutti miseensa ta'uu dhaabbata jiran galmaawanii miseensa ta'uu qofa doon ta'e miseensummaa keessallee adda duree ta'uu achi keessa ammoo dhiitata sadarkaa jiran sanii sochii qabaatuu qabanii jechuudha. Yoo sadarkaa jiru sanii sochiin qabaate mana keetii fuudhee namni sadarkaa addunyaa irratti ta'u hin jiru jechuudha. Mana keetii addee ati ta'ettu addee irratti fuudhee namni addunyaa gadi baasee yookaan akka suuraa fuudhanii sin kennu hojii keetis fida jechuudha. Waan kamiyyuu keessatti hirmaannaa kamiyyuu keessatti hojii teetis fida. Wanni ati sawwaana keessa ati ka'eete keessatti sawwaanatu yookaan carraaqqin teeti hawaasa kee keessatti uummata kee keessatti naannoota keessa ati gootu akka ati gadi baatee addunyaan si dhagartu godhaa. Tokko kanaafi namni qophaa'ee hojii hojjetuu qabaa, socho'uu qabaa, carraaquu qabaa, sawwaanatuu qabaa, waan godhuu barbaadu san waan keessa isaa jiran mul'ata isaa san itti deemuu qabaa. Karaa kanaanii dhaabbatoota garaagaraa deemanii dhaabbata kaayoo keetii wal qabatu. Fakkeenyaaf amma addeen akka malee keessatti ati waan kana shaakaluu dandeettu mana barumsaati. Yuunivarsiitii keessatti. Yuunivarsiitii mana barumsa dhuunfaa ta'uu danda'a, yuunivarsiitii mootummaa ta'uu danda'a. Addeentu akka malee addee murteessaa, addee ati dandeettii bulchiisummaa keetii itti shaakaltu, addee ati hariiroo nama waliin itti uumattu, addee ati dhaabbatoota addunyaa garaagaraa itti dhaggitu. Addee ati miseensa itti teetu, addee ati dandeettii teeti gaditti baachuu achi waan ta'eef gurmaa'insa barattootaa achi keessa jirurra. Maaltu jira amma ijoolleen teena yuunivarsiitii yennaa deemtu maal gooti? Handaawutii fudhatti, mana kitaabaa dhatti, mana kafee dhatti, waan yuunivarsiitiin sun keessa jiru iyyuu quban qabdu, barattoota walii hariiroon qabdu, waan san fixatteen duubatti qaxxii isii fudhattee, tempoo isii fudhattee gara maatii deemti jechuudha. Womaa quban qabdu. Kun dogongora guddaa. Sadarkaa kilaasii keessa jirturraa kaachee barnoota baratturraa kaachee dhaabbatoota barattootaa kan yuunivarsiitii keessa jiranurraa kaachee waan godhuu barbaadu. Wanni adda addaa jira dhiibbaan siyaasaa jira maali? Dhiibbaan baga jiraate dhiibbaa cassanii keessa deeman malee karaa ati tolaan keessa deemuu dandeettu hin jiru jechuudha. Dhiibbaan garaagaraa adoo jiru keessa cassitee deemuu qabda. Yuunivarsiitii keessatti barattooti waan yaada yaadde gadi baachee sodaa malee hojjetuu qabda. Namni sitta qollannaa waan tokko hojjetu waan tola ooltummaa amma sii kaasisa yennaa yuunivarsiitii keessa jirru ijoollee dipaartimentii teennaa waliin maangoona kafee haawwatii haadholii amma kafee midhaa areeran kana dhaggiseerta. Haadholiin kun beeteelle kan falanuu fi haadha kennaa nama gugurdaa qidaamee akka dipaartimentii teennaatitti hin gargaarra warra kana nyaata barattootaa kenninaa achi seennee hojjannaa maammaan jennaa gibbii qulqulleessina. Gaafa tokko maan nuun jedhee hin deekin teenna ajootteetti koyaa qulqulleessaa nuun jedhe like joke. Akka waan beektaa si tuffatuu si dhiqqeessuu waa adda addaa namni siin jedha jechuudha. Ati waan sanii gurra kennuun qabdu
socho'uu qabdaa, hojjetuu qabdaa, yaada keetti gadi baasuu qabdaa. Yuunivarsiitii keessa warri jiru, mana barumsaa keessa warri jiru, sadarkaa adda addaarra warri jiru akkana yaada isaa deeffatuu qabaa. Karaa kanaanii dhaabbilee garaa jooyin godhuu dandeenya waan jedhu si kaasa. Ayyee gaaffii tokkuma si gaafadhe achirraa immoo bifa bal'aa ta'een deebisteerta yaada. Kanaafuu galatoomii kallattumaan amma sagantaan keenya har'aa kuni har'aa gosumaan itti seensumaa godhannee seenne mala sagantaan kun sagantaa dhaabbatuu miti akkuma sanaan dura jennee sagantaa itti fufaa deemu waan ta'eef namni hundi obboleessa keenya kana qofa osoo hin taane bacaan amma akkeelli asirra hirmaatu abdii qabna. Gaaffii keenya lammaffaatti kallattiin dabarra gaaffii nu deebiseef galatoomne. Ayyee gaaffiin keenya lammaffaa carraalee akka addunyaatti jiran dargaggoonni akkamii irraa fayyadamuu ta'uu danda'a? Carraalee akka addunyaatti argamu fakkeenyaaf carraan gosa adda addaatti jira. Akkamiin dargaggoonni teennaa biyya teennaa akkamiin carraa addunyaa kana karaa kamii argattee itti fayyadamuu dandeenya? Galatoomii gaafuma jalqabaati wal fakkaataa gaafii sanii wal ta'ansee wal nan jedhu fakkeenyaaf amma waldaa dargaggootaaf barattoota baha Afrikaa hundeessaa keessaa nama tokko biyya keessaa anaaf Dr. Iyyaasuu jedhanii mucaa hiriyaa kiyyaa tokko jira. Isa dabalatee ijoolleen biraallee gamtaa barattootaa keessa kan jiranu namooti baay'ee keessa jiranii ijoollee kana waliin ta'ee biyyoota 12 of jalaa qabaa. Biyyoota 12 jechuun Keniyaa, Ugaandaa, Tanzaaniyaa, Rwaandaa, Suudaan, South Suudaan, Sumaalee biyyoota baay'ee dabalatee biyyoota kana keessa hojjeta. Fakkeenyaaf gaafa dhaabbata kan hundeessinu dhiibbaa hedduu keessa dabarree chaalenjiin jiru waan baay'ee isa keessa deebiin kaasu garuu dhaabbatuma kanaayyuu yennaa adda addaa akka membarii ta'an nullee ijoollee teennaa yaamicha godhaa turree haa ta'uuti ammoo nutillee akka barbaannu akka hojjennee fi rakkoon garagaraa harkaan nu qabdi ture nullee adoo barataa teeneeti gaafa dhaabbata hundeessinu hagammaan tanaan qaabadha. Barataa teenee hundeessinee rakkoon faayinaansii jira haala adda addaa jira. Haga barbaadamu deennee barattoota keenya biraan namoota keenya biraan dhaqqabuu hin dandeenye haa ta'uuti ammoo dhaabbata kanallee miseensatti ta'uu hin danda'ama. Amma ijoolleen biyya keessaa waan kana hojjetan waan jiranuufi dhaabbata kanallee miseensatti ta'uu hin danda'ama. Caarraleen jiru keessaa tokko addunyaan tun caarraan guutamteetti jettu caarraa baay'ee jira. Caarraa jiru kana akkuma gafa siin jedhe waan jiru dammaqinnaaf qophaa'ummaan laaluun murteessaa. Fakkeenyaaf cinaa keetiyyuu naannoo keeti mana barumsaa keetirraa kaachee akkuma gafa dursa siin jedhaa ture miseensa ta'uu qabda. Dhaabbata jiru dhaabbata nabaasaa dhaabbata kana keessa hirmaachuu qaba. Gumii garagaraa even namni gumii afaa Oromoo keessatti hirmaatu waan biraadha. Yuunivarsiitii keessaa tokko gumii afaa Oromoo tanaayyuu namni keessatti hirmaatu ijoolleen teenya keessaa baqatti ta'uu hin qabu. Gumii garagaraatiin miseensa ta'u naannoo teeti laalii jechuun ammumarraayyuu kaasee kan jiru kana hundatti miseensa ta'u sanirra dabalatee miseensa ta'uu qofa doonte adda durummaa hooggananii gadi ba'u. Caarraan barnootaa jira, iskoolaarshippiin biyyoota garagaraa jira. Walga'iilee addunyaa gurguddoon hin jirti. Fakkeenyaaf haga yuunivarsiitii kaasee an walga'ii addunyaa baay'ee keessa hirmaanneerraa biyyoota Afrikaa kana keessa deemnee baha Afrikaa, lixa Afrikaa, kibba Afrikaa biyyoota kana hunda keessa deemnee agarree jirra. Walga'ii hedduu hirmaanna. Karaa kamii hirmaataa turre nuti tokko karaa dhaabbata keenyaa kanaa hirmaataa turre lama appilaayi goota yeroo waltajjii dargaggootaa World Youth Forum Afrikaa Youth Summit baay'ee isaa ka daldalaaf namooti itti daldalataa itti sadarkaa garagaraatiif faayidaa ifiitiif dhaabateellee hin jira. Isa kana waan goota liinkooti hin jiranii I think Facebookii wayii banee jira achirra share godhaa deemna ammaan duuba liinkiin jiran sagantaa namni irra hirmaatuu qabu share goona appilaayi gootaa jechuudha. Isa kana appilaayi gochuu fi dursaa qophaa'uu qabda sagantaa kan wanni kun maal na fayyadde like maal irraa barbaada. Cadhittee adoondoonni hirmaachuu maan barbaada. Sagayee dhaabbata tokko dhattee appilaayi gootee miseensa ta'uu fi kaayoo ati waan san barbaadduuf maali? Waan jedhu adda baasuu qabda, appilaayi godhuu qabda. Iskoolaarshippiin jira, carraa iskoolaarshipii, carraa barnootaa biyyoota gurguddatanii jira. Carraa kana hundaayyuu argatuu kan dandeenyu aktiif ta'ee miidiyaa kana hunda ani amma baay'ee akka carraa ta'ee hedduu isaa hordofaa miidiyoota kana chaanaliin telegiraamii jira, waasappii jira, feesbuukii irra hin jira. Waan kana guyyaa warra post godhaa oolu hin jira jechuudha. Isa kana karaa kanaan liinkii kanaatiin hirmaatuu dandeenya. Biyya keessallee carraa baay'ee jira dhugaa dubbatiisaa fi haali biyyi sun keessa jirtu haali nageenyaa waan nama gaddisiisu hedduu jira. Haala kana keessatti
keessattuu mootummaarraa amantaan qabdu dargaggoon mootummaarraa amantaan qabnu mootummaallee dargaggoorraa amantaan qabu wanni kun sixxee akkati hojjannes godha jechuudha. Si sodaachisanii dargaggoo akka humna badiititti akka waan wayaaduu hin dandeenyetti akka waan jijjiirama fidu an dhugaa dubbatiisaa fi amma sadarkaa adda addaa kan hundarraa akka hirmaadhe godina gujii adoon deemi waggaa shaniif godina gujii shittaa'ee nu barsaa ture jechuudha. Look, nun barbaadan godina sanii nun barbaadan nu garuu Afrikaarra yaanii addunyaarra yaanii sadarkaa Yuunaayitid Neeshiniitti walgahii adda addaa hirmaataa turre. Look naannoo sanii akkas ilaalan jechuudha. Namni achi jiru amma naannoo san keessa jiraata akkuma kiyya gaafa san ilaalan sanii ilaalanii namni bakka hin kennuufi nama yaadarraan fuudhuu caarraa kennuufi dhiisiyyuu nama shakkatamaa ta'ee atini gadi baatee waan si keessa jiru hojjechuu dhiisi sadarkaa sanii ilaallata. Sokkee kun jiraachuu hammeennaa mootii waan akkanaa kana cabsitee deemtaa jechuudha. Yennaa hundumaa chaalenjii hin jira. Waa chaalenjiin yookaan rakkoon tun waan jirtuuf galgalama kana keessa seenuun barbaaduuf milkaa'uu dhabeewwanni jedhu hin jirtu jechuudha. Maan jedhanii waaqi rakkoo chaalenjii rakkoo kee milkaa'ina gara kaan kee jedhan. Rakkoo sana if duraa dhattee isa saniin baata malee tolaan namni suuraan kaasu waan ta'eef isa sababatuu hin dandeenyu. Garuu caarraa jiru karaa kanaan hirmaatuu dandeenya dhaabbilee garaagaraa gulaanii jechuudha. Hundeessuullee dandeenya dhiifama. Fakkeenyaaf amma nama shanteene seera biyya sadiitti amma dhaabbata wayii dhaabuu yennaa barbaadde nama shanteetee kadhaaddu jira, nama 10 ol teetee kadhaaddu jira, nama 2 kadhaaddu jira, walta deebitee dhaabbata akkanaa dhaabatuu barbaadne jettee seera tumattee seera barreeffattee dhaabbata civil society authority jedhanii Itoophiyaa keessa hin jira piyaasaa isa deemtee qajeelfama sanii agarsiiftee galmoottee biiroo banattee waajjira banattee achiin duuba namni si barbaadaa jechuudha. Namni si barbaadaa karaa adda addaatiin waan keessa keellee jiraan walitti qabattee gurmoottee milkaa'uu dandeetta kulleen karaa biraati. Waan si gaafa akka malee gadi bu'anii naadee ishee galatoomii carraa addunyaa jiru akkam dargaggoonni keenya akkamiin fayyadamu kan jedhu namni hedduun kaas jira jiru dhageera dhiyaata kuu ammoo viidiyoorra dhaggeeffadha. Waan baca keessa bu'ee akka dansaa gadi bu'ee nu kaaseera galatoomis hin jenna yeroo seenna kaamachuu fi gaafumatti aanuti gaafadha. Okay, dargaggoon yookaan uummata keenya dargaggoo fadii ta'in uummata keenya amma namni gariin dargaggoo gisee jedhamu nama fuudhee hin jirre akkas fudhan akkasii muti dargaggoo jechuun humna oomishaati. Namni ganna 50 yerullee yoo motiveeshinii hojii qabaate dargaggeessa bakka. Dargaggeessa jechuun nama fuudhee hin jiru osoo hin ta'in nama fuudhee fi fuudhee mi'aamii kana keessa seenuu osoo hin ta'in nama carraa hojjetiisaa carraa baratiisaa barbaadu jechuudha. Kana waan ta'eef dargaggoo jennaan akka nama fuudhee hin jirretti akkan qabanne gara keenya amma gara gujiitti dargaggoo namni jedhamu nama fuudhee hin jirre garuu akka walii galaatti dargaggeessa jechuun nama humna oomishaa ta'e nama umurii isaa barnootaa fi hojii fi nama humna qabu jechuudha. Kanaafuu namni carraa adda addaa keessa fuudhaaf karaa adda addaa keessa hin teessinu dargaggoo jennaan akkasitti akka dargaggeessa nama fuudhee hin jirre akka hin fudhanne jechuu barbaada. Kallattumaan gara gaaffii keessatti aanutti irra ishi dargaggoonni kun akkamiin mul'ata isiitii fi hojii isaanii akkamiin galmaan ga'uu danda'an. Yaada kanarratti fakkeenyaaf namni waan tilmaamee waan kana godhaa bor baqa dooktarii ta'a laaworii ta'a konistiraakshini adda addaa hojjedhaa injineera ta'a jedhee dargaggeessi adda addaa yookaan barataan yaaduu danda'a. Hojii fi kadurisanii akka dargaggeessaatti ati amma nama saayileenjii bacaa keessa darree haga seenaa kee beekuu fi qaama leensi beekutti waa hedduu beekaa garuu namni hin beeknellee bacaan jira. Hundeessaa dhaabbata dargaggoota adda addaa irratti kan miseensa addaa ta'ee hojjetaa turte muuxannoolleen qaddaa muuxannoo keetii fi muuxannoo carraa hojii keessarraa argatte ta'eeti. Dargaggeessi tokko akkamiin saayileenjota jiran adda addaa kan keessa dhiibamee akkamiin hojii isaa ga'uu danda'a. Namni tokko namni barumsa fedhu yookaan namni hojjechuu fedhu saayileenjota jiran akkamiin keessa darbee milkaa'ina irra ga'uu danda'a. Waan kana qarallee kaachaa garuu irra isinuu dabaliti waan kanallee minuu kaasa akkamiin dargaggeessi tokko hojii irra ga'uu danda'a akkamiin milkaa'uu danda'a. Galatooma ulfaadhu gaafii gaarii naa taachee keessattuu wanni kun waan murteessaa namni
wanti keessa namaa jira namni gaafa dhalatee yaaduu jalqabee akkuma umurii isaa ganni isaa ol guddataa deemuun gaafa yaaduu jalqaba mul'ata qabaa waan yaadu qaba. Jalqaba mul'ata kee maa waan jedhu irraa ka'uu barbaada jechuudha. Ati maa yaadda? Maanti sitti mul'ata? Maan ta'uu barbaada? Maan godhuu barbaada? Addunyaan nami biliyoona 8 irra jirutu hundinuu yaada qabdi. Anaa jechuudha. Ani uummata biliyoona 8 san keessaa kaan akka kiyyaa hin jiru kabira. Tokkochi an akka kiyya jira. Gaheen tiyyallee tiyya waan godhullee ana godha namni naa godhu hin jiru anuma godha. Garuu mul'ati kiyya maan godhiisaa gara addunyaa kanaa dhufe. Mul'ati kiyya ammoo mul'ata san galmaan gahu maanti na barbaachisa. Barataa yuunivarsiitii faseenee innaa tokko akka malee waa anqeetu keessaa tokko. Dipaartimentii maan baradhu wayya. Akkaawuntii galumoo, ikoonoomsii galumoo, agirii galumoo, meedisinii galumoo maali yuunivarsiitii keessa akkana gaafatanii. Gaafa mana keetii baatu, gaafa kutaa 10 barattu, gaafa kutaa 11 barattu, waan baratuu qabdu, waa itti deemuu qabdu, karaa itti deemtu, eessa akka kaate, eessa akka deemtu, garam deemuu qabdu, gaafa san murteessitee dhufuu qabda malee yuunivarsiitii keessa seentee barnoota ati barattu namni akkasii murteessa. Hin milkoottu jechuudha. Dandeetti ta'e ni moti yookaan jettee namaatiin yookaan ammoo waan nami baay'een fagalee nami hedduun fakaraa san waan deemeef deeddaa hin jiddaa hin kuftaa hin milkootu. Dursa mul'ati keeti maali? Waan ta'u ennaa tokko maa yaada? Makiina dansaa bitachuu, mana dansaa ijaarrachuu, waan gaggaarii kanaa mooti maa yaaddati? Keessa keetti maanti jedhu? Waan jedhu sana adda baasee beekuu qaba jechuudha lakkoofsa. Fakkeenyaaf namni looyerii ta'uu barbaada. Namni looyerii ta'uu barbaada. Abbaa seeraa yookaan looyerii ta'uu namni barbaada. Abbaa seeraa namni ta'uu barbaada. Yennaa gaafa yuunivarsiitii seena agirii gale hin milkaa'aa waan sana. Yookaan waan barnoota qonnaa gale. Yookaan meedisinii yennaa gale looyerii ta'uu hin danda'a? Hin danda'u jechuudha. Gaafa hojjuu ta'e hin beekne, gaafa mul'ata keetii hin beekne, waan duudiitti siraasa jechuudha. Asii achi sochoota. Ati waan itti deemtu waan hin beekneef karaa dhufe guma gula deemii isaa ta'eeta hin milkootu. Lakkoofsa tokko mul'ata keetii maali? Mul'ata kee maal? Diriimii kee adda baachee beekuu qabda, lafa ka'uu qabda. Tokko isa. Lammaffaa eegi adda beektee adda baafatteen duubatti waan godhuu qabdu. Barumsa gosa kamii baratuu qabda. Dandeettii ta'e dabaltee waan san galmaan ga'u. Waan dabalataa eessaa beekuu qabda waan jedhu kana godhuu qabda barumsaa eebi cimsuu qabda jechuudha. Mul'ata keetiin galma ga'uu fi beekumsi si barbaachisa. Barnoota ammallee barnoota jechuudha. Warra uummata keetiituu gadi baatee hojjuu teetuu dhiisi. Gadi baatee rakkoo teetuu gadi dubbatiisaa barnoota beekuu qabda. Afaan addunyaa kana dubbisiisaaf afaan addunyaa beekuu qabda. Waan keetii matiisaa fi afaan addunyaa beekuu qabda. Namatti ifamiita afaan namsanii beekuu waan qabduuf barnootaan cimuu qabda. Amma bara kana maalti ta'ee jenereeshiniin kenna kun jenereeshinii jabaa, jenereeshinii ibiddaati. Dhaloota waan takkatti hin sodaanne, dhaloota qoma dabbasaa ka abbaa fedhe hin sodaanne ka abbaa fedhe dura dhaabatu. Haa ta'uuti ammoo gama barnootaatii hanqinna jira. Namni afaan yuunivarsiitii ba'ee namni qubee afaan Oromoo qubeessuu hin danda'u. Qubee afaan Oromoo seeraa afaan biraa deemsi. Qubee afaan Oromoo seeraan qubeessuu hin danda'u. Barnoota yennaa barattu maqaa baduun ta'in gadi qaddee barattee beekuu qabda. Akka dansaa if ijaaruu qabda. Barnoota keetirra cimaa ta'uu qabda. Akka qaarraa daldala keessa jiru kana diinagdee jabeessaa jiru yoo mul'ata isaa diinagdee ta'e barnoota diinagdee baratee barnoota isaa dabalatee karaa kanaan itti deemuu qaba. Inni biraa koomitimentii of kennitee waan gootu san tokkoffaa yeroo kee kennuu qabda. Humna kee kennuu qabda. Baasii safar godhuu qabdaa jechuudha. Yoo rakkoo tana dhiibbaa si mudatu, galgala si mudatu, dandeettee, ossitee, jalan darribi hin milkoottu mul'ata keetti galmaan ga'uu hin dandeettu. Eessaa akka kaatu, eessa akka jirtu, eessa akka deemu. Martin Luther King maal jedhaa? Kaayoo lubbuu ta'e kennituuf yoo qabaate ati kaayooyyuu hin qabdu jedha. Kaayoo ennaa barbaachisaa ta'e lubbuu ta'e kennituufi. So waan keessa kee jiraasan barbaaddee eegi gadi baachiin duuba karaa cabsitee itti deebitu adda baasuu qabda. Waan saniif ammoo galma keessan geessaaf obsa si gaafata. Dhugaa dubbatiisaaf akka malee obsuu si gaafata. Obsi tokkoffaa rakkoo gara caarraatti jijjiiruu rakkoo si mudatte fakkeenyaaf muuxannoo kee yennaa sii kaase
أنا هذا قاف يونيفرسيتي براتي صار من هذا تياتي باي أدو من هذا تياتي هندبيني غربية أمريكا أنا شنو في جت وقاش أنا سأفهم مسينجر وقام شنن دبرت كنا challenge guddaa keessa turre jechuudha. Gadi baatee hojjetuu dhiisee iyyuu xalayaa sitti barreessanii si barbaada. Sajjeessu. Ostitee afaan kee hidhattee keessa keetitti galma gahaa guyyaa tokko hilmi kaawwattee deemuu qabda. Akka maleellee jajjaruu qabdu, ariifatuu qabdu, bilchaatuu qabda. Dubbisuu qabda. Inni biraa maali? Goo dubbisuu namni addunyaa kana tokkoffaa karaa tokko qaamaan tiraavel goota. Addunyaa. Qaamaa irra deemta jechuudha. Addunyaa qaamaa irra deemta. Lammaffaa yaadaa irra deemta addunyaa. Akkamiin yaadaa irra deemta? Kitaaba keessaa addunyaa dhagarta. Kitaaba dubbisan kana keessa addunyaa achi keessa jiru. Biyyi addunyaa maal fakkaata? Addunyaa maal qabdi? Garam deemu jiru? What's the next? Maanti itti aanu? Dargaggoo addunyaa biraa maan keessa jirtu? Waan jedhu sanii kitaaba dubbisuu, kitaaba naannoo keetirraa kaatee wama siin bira jira yennaan kana jedhu waan fagoo laaloo aduun ta'e wama siin cinaarraa kaatee kitaaba dubbisuu qabda, seenaa beekuu qabda. Gaafa seenaa beekte, gaafa waan jiraa gaafa beekte, karaa keessa daldee jirtuuf gara itti deemtu yennaa beekte akka salphatti turtee bultee galma barbaaddu san addee barbaaddu san ga'uu dandeetta. Addee barbaaddu san ga'iisaa fi inni guddaan ka waan kana hojjetu ka waan kana godhu suma mataa keetiin nama biraarraa eegatuun qabdu beekumsa keetti san guddifattee yeroo illee murteessaa inni baay'ee maal ta'eera dargaggoo akka malee immooshinii kenna akka malee ol ka'aa waan ta'eef miira hamaa keessa waan jirruuf hadhumaan tana mana jaarree hadhumaan tana makiina bitannee hadhumaan tana waan duudii goone hadhumaan tana addunyaa tana bulchine akkasiin himuti. Wanni harkan tokkochatti akkattiin hin jiru. Wanni duudiin suuta teetii jechuudha. Tuu hadha teeti, tuun borteeti. Akkanaan garuu ati sarara keeti keessaa fakkeenyaaf sarara kana qabatteertu keessaa hin bayini sarara keessa dhaabbadhu. Sarara keessan keessatti ammoo waan hojjetuu qabdu hojjedhu. Waan yeroo hiittu jira yeroo waliin waan baay'ee argita. Yeroollee beekuu murteessaa. Galma kee ga'uu dandeetta. Wanni si dhoo waan ta'isa barbaadu san gadi barreessi. Gaa wanni ammoo waan san ta'uu si dhoggaa tokko illee hin jirtu. Suma mataa keetitti si daangessaa jechuudha. Daangaa ofii uumta. Wanni si daangessaa akkattiin addunyaa kanarra hin jirtu sumatti of daangessaa waan ta'eef dargaggoon teenna obboleeyyan teenna ijoollee umuriin waliin jirru kana keessa jiraata. Hundi isaanii galma isaanii beekanii adda baasanii itti deemanii jennaan wanni milkaa'uu isaan dhoggaa akkattiin hin jirtu jechuudha. Ulfaadha. Hedduu waa hedduu gadi bu'aan kaachee mul'ata isii yookiin hojii isii san akkamiin galma ga'uu danda'a. Dargaggoon akkamiin waan dur yaadan waan filaan dur godhan akkamiin mul'ata isii ka yaadan san galma ga'uu danda'anis fakkeenya nama hedduu namni barattoonni hin beekan jedhee yaada. Barsiisaan naannoo kilaasa keessatti yeroo dhiqaa ati maanti ufee taa'ee hawwii nama hundaatu gaafa kana kuun barsiisaa ta'a. Kuun paayileetii ta'a. Kun diraayivarii makiina fa'aa oofaa maal namuu bakka wishii fi himataa jechuudha hawwii fi kana ta'e himataadha. Namni garuu ammoo qaamaan guddateen duuba namni garii ammoo diqqeennummaa kan dooktarii ta'ee karoora fi kan dur yoo sammuu barnoota illee kun dandeettii illee qabaanne ta'e itti cichee waan dur jedhee waan keessa kiyya buledhee irra hojjetee jedhee wanni dooktarii san ta'uu isa dhoggaa hin jiru jechuudha. Namni hedduun ammoo guddaa keessi guddaa otoo qabaatu dhiisee duuba waan deemu jira. Namni diqqeennummaan maaliif yaade haalonni adda addaa qabanii yeroo kuffeen dhagarraa garuu mul'ata kan akkamii irra ga'uu dandeenya akka jedhu sirriitti gadi bu'aan nu ibsiteessa. Gara xumuraatti deemuu jirra. Ishi gufiin gaaffii kenna inni itti aanu gufuu dargaggoota eegatu hoo akkamiin keessaa ba'uu dandeenya. Fakkeenyaaf ijoollee baadiyyaarra dhufaa akkasuma ijoolleen magaalaa ta'ee ijoolleen keessattuu ijoolleen baadiyyaa dhufte wanni qaba fakkeenya waa akka fuudhaa kana fa'aa hiriyyaan faqaddee bakka adda addaatti fakkeenyaaf hiriyyaan suusii adda addaa fayyadamtee hiriyyaan faqaddee hambisuu hin jira fuudhi kan
Okay. Gufuulee mudatan kana akkamiin dhiitee keessa bahee daruu danda'a? Fakkeenyaaf fuudhi jira akkamiin karaa fuudhaa kana ottee turkisaa waa akkasii adoonuu kaasite akkamiin gufuu tan injifatuu dandeessi dargaggoon fuudha kanaaf hiriyoota kana akkamiin irra murtee gara milkaa'ina amma nuti kaanya kan dhaqqabuu dandeessi. Ulfaadhu wayyan tokkoffaa gufuu waan yenna baay'ee gufuun tokko taati beektu jirti taati beektu taaga dandeettetti isii sanii jilbeeffatiisaaf didduutti jirti. Fakkeenyaaf kaayoo ta'etti galmaan ga'iisaaf beelli fa'aa dheebuun fa'aa beekee fadhabuun jilbiiffattee onkutee ta'ee jirti. Taadoo ati hin beekin si waliin jiraattu fa'aa jira. Tamas waliin jiraattu simiitu fa'aa jira jechuudha. Dhalannee eegiganni keenya barnoota ga'e maatiin mana barumsaa nu galcha. Mana barumsaa haga gaafa yuunivarsiitii gadi baanuutti maatiin nu barsiisa. Eegi yuunivarsiitii gadi baanee ganni keenya guddatee jira. Gargaarsuma maatiitiin baanaa hojiin biyya san keessa wanni hojjeta hin jirtu. Itoophiyaa keessa hojii hin jirtu. Akati waan keessa keeti jira gadi hin baane. Akati waan ani gaafa shaashamannee baradhu fakkeenya waliin si kaasaa deema. Akkuma eenyutu akkuma nama Itoophiyaa akkuma eenyutu maatii harka qalleessa keessaa dhalanne hin beekama. Maatii Itoophiyaa namni dureessa ta'uu ni dandeettu hin jiru harka qalleessa keessaa dhalanne. Fedhi kiyya akka malee guddaa. Fedhi kiyya jechuun kompiitara qabaachuu qabaa, bilbila qabaachuu qabaa. Akka barbaade barnoota kanallee deemuuf waan baay'ee godhuu qabaa. Kana godhee isaa fedhi kiyya guddaa. Hundi warra kiyyaa diqqa. Kanaaf hojii hojjechuu akka qabu adoo baradhu hojii hojjechuu akka murteessee gaafa shaashamannee jiru waan baay'ee hojjetaa ture. Fakkeenyaa si kaasaa bilbila fa'aa hojjetaa ture waan garaagaraa achi utaalaa sola ifii barsiisaa ture jechuudha. Wanni sun maali akka ifitti amanu carraatti aanullee akka ambanu. Gaafa yuunivarsiitii seenillee pireezidaantii barattootaa ture ijoollee waliin baranne hin beekanii gaafuma kanallee waan nama gaafatu hin jaaladhu namarraa deeggarsa eegadhu karaa kiyyaan humna tiyyaan dandeettii tiyyaan casseetti deemuu qaba. Wanni an godhuu hin dandeenye tiyyaa miti. Dhuguma siin jedha. Wanni namni naa godhu carraan namni naa kennu tiyyaa. Yoo jabaattee dhala ofiitiin niitiin teessin jaalattu, ilmaan teessin jaalattu, obboleeyyan teessin jaalattu. Addunyaan kan nama jabaateeti. Addunyaan irra jiraannu sana beekta. Qurxummiin guddoon qurxummii xiqqoo nyaattuutii jette warri saantis wobarreessee akka addunyaan tun jabaatteef kan nama jabaateete qofa beekanii irra jiraatu. Maan godhuu danda'a? Wanni keessa keetii bara. Wanni ati gootu sagalee ta'e hin injifattaanii jechuudha. Wanni ammoo namni ishee godhu harka namaarra kalaaltu, namarraa ka eegatu, mootummaarraa ka eegatu, yuunivarsiitirraa ka eegatu, tokko namaarraa eegatu hin qabdu jechuudha. Hirkattummaa adoon beeke tooftaadhaan garbichas gooti toofta. Kanaaf dargaggeeyyiin kenna hirkattummaa jalaa bahuu qabanii hirkattummaa jalaa ka baatu waan xiqqoo hirri waan amma kunoo hodhan tana hodhaan agartee ciicoo sani qara hiddoo takkatti akkana jalqabanii waliin
iddoon beektaa iddoon jalqabani waan san isiisa hin mul'atu iddoo hin agartuu qara haala waan san gootu qofa dhaggaa jechuudha. Wanni sun suutaa wal jaartee guddattee bareeddee qodaa aanaa itti unanteeti jechuudha. So guyyaa tokkochaa hirkattummaa jalaa baatee if danda'uu hin dandeettu. Maangoon waan qaddu laatta. Itti dabalatta. Waan qaddu san maangoota. Suutaa waan qaddu san fakkaffata. Waan diqqoo jalqabda. Waan diqqoo if si dandeessisaa jalqabda. Suutaan fakkaffata. Namoota hirkattummaa keessa jira, hadhallee hirkattummaa keessa jira. Warri harka haadha abbaa eegatu, hadhallee harkuma haadha abbaa eegata jira. Warri cassee itti deemu, namoota cassanii karaa nami biraa ka daawwaa gargaaruu danda'u hin jiru. Daawwaa waa isaa ta'e if keessa barbaadee karaa fiitiin cassee baafatuu qaba. Tokko hirkattummaa keessa bahuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan waan jaalalaa waa kaa'ache. Jaalalli waan dansaa. Jaalalli yeroo malee ammoo bada. Jaalalli yeroo malee bada. Irra guddaan wanni jaalala kana keessatti kuffisaa akkuma hangafa qarasiin jedhe galma itti deemtu yennaatiin beenne waan duudii si haatata. Abboon atta goru waan harraa bitadhu siin jedhe. Durri bareedduun si haatata. Intala illee ta'e mucaan bareedaan si haatata. Wanni irraan dabartu waan mashaqa. Si kuffichi jechuudha. Galma itti deemtu kallattii itti deemtu sayyennaa hin beenne waan duudii harkisee karaa irraa si qaba jechuudha. Sanaaf jaalalli yeroo malee illeen akka malee bada. Keessattuu shamarraa. Ijoollee mana barumsaa adoon dura fa tokkoffaa baatu odoo barnoota fa'aan jadduu namni an beeku namni haga ammaa kanaa garaan keetti naquu qabu yennaa borka hardii fudhannedha edana heerumteedha. Yookaan ammoo maan ta'eeti dhiira meeqa akkaan qormaata hojjettu akkaan waan meeqa gootu waan meeqa dandeettu yennaa wal jaalatanii maanii ta'e maraata jedhama. Like waan si harkisaati wanni kun duudii waan duuba si harkisaati akkati galma keetiin hin geenne. Hundi si yeroo gaddi garuu maan si gooti hin sadhootti. Sadheen beektamati waan sadhaa'uu jechuudha. Adoo bakka hin gahee. Hidni adoo bakka gahee yoo jalqabde sirraa hammaataa jechuudha. Wanni hundinuu yeroo si qabdi lammaffaa qarummaa waan jiru duudii fayyadamuun murteessaa. Waan uumamaan qaami keenya nu gaafatu dhiisuu hin dandeenyu. Kishibuun dhiiraadha. Kishibuun barbaadu dhiisuu hin dandeenyu. Waan uumamaan barbaadu dhiisuu hin dandeenyu. Jaalalli yeroo malee illee rakkisaa. Yeroo malee jaalalli gaarii jaalala yeroo malee jechuun adoo ganni hin gahin keessattuu shamarraa fa'aa adoo yeroo malee rakkisaa inni biraa hiriyaa. Hiriyaa ati walii ooltu namni si marsee oolu eenyu gabaabbinnatti. Namni si marsee oolu namni ati waliin shayi'uuntu namni ati walii ooltu nama fagoo dhaggu moo nama asuma dhaggu. Isa ati si jechuudha. Namni ati walii ooltu hiriyaan kee. Namni naannoo keetti marseeru murteessaa jechuudha. Nama kaayoo kee nama fageessee laalle nama asuma waan didiqqoo waan ganda keessaa waan naannummaa waan gandummaa waan didiqqoo walii haasa waliin deemuu qabdu hiriyaa kee filatuu qabda. Hiriyaa jabaa ta'a jedhee ka keessaa bahuu danda'u kaasee harkisee siin bahuu danda'u. Akkasii qabaatuu qabda hiriyaa filachuun. Hiriyaa filachuun murteessaa. Inni biraa ammoo cimanii hojjetu. Cimanii hojjetuun murteessaa yoo cimtee waan qabatte isaa yoo cimtee hojjetini galma gahuu hin dandeettu. I don't know sa'aatii keenya akka nu jalaa yennaa deeme hin gabaassina.
wanni kun gufuu sittateeti wanni kuni kaayoo keeti duubas deebichi waan ta'eef kaayoo teellee beekuu dhabuun gufuu irratti xiyyeeffatu qabdaa cimuu qabdaa jedha ulfaadha. Daqiiqaa muraasa qabna daqiiquma haga 5 kan hin caalle qabna waan ta'eef gara fixiisaatti deemnaan ollee saasbateen eegannee fixnechuu dhumarratti akka dhaamsaatti wanni jechuu jiraatte malee amma fixneerra dhumarratti immoo dhimma sagantaa kanaan ol qabsiisisi daqiiqaa haga 5 kan hin caalle fayyadamii dhumarratti dhimma sagantaa kanaallee haala kamii akkatti deemuu qabnu waan jira gabaasanii jedhiiti gara xumuraatti deemna dhumarratti immoo dargaggoo isaanii kallattii fakkeenyaaf amma feesbuukii illee banee ture jettee waan kanallee beeksisiiti dhumarratti dhaamsa xumuraa akka dabarsitisiifneen. Ani yaadi waliigalaa akkennu akka waliigalaatitti addunyaantu addunyaa rakkoo guututte rakkoo yennaa kamiiyyuu si biraa hattu. Injifattee deemtaa dargaggooni waaqi maaniif warqii qiiqqee keessa gadi ka'e qiiqqee warqii qabeenyi gugurdaa addunyaa tanaa wanni akka warqii faa qiiqqee keessa jirti gadi golba jiru. Waan golba jiraasani amma hundi namaa dadhabee doosariifatti guuranii kun waan meeqaan barbaasa maashinii meeqa fayyadamanii waan san baafatanii kanaaf dargaggooti teenna nami ammallee viidiyoo kana laatan gara fuulduraallee viidiyoo kana laaluu jirtan addunyaa rakkoon guutamte tana rakkoo cabsanii deemanii sodaa malee cabsanii deemanii milkaa'anii sodaachuun qabdanu. Sodaan si waliin jiraatti uumama sodaa saniifattee dhabuun qabdu injifattee deemuu qabda. Dabalataan ammoo nami dhiiroo keessa keetii wajjiraatuu qaban. Keessa keetii wajjiraatuu qaban jechuudha. Dhiirti surree keessa jirti akka jedhan san nami keessi isaa wajjiru wanni si kakkaasa wanni si quuqa wanni addunyaa tana irra dhalatteef addunyaa tana bara waggaa 100 nami ati amma agartu waggaa 100 nami ati amma agartu. Dureessichi hiyyeessichi abbaan qabeenyaa dabala abbaan angoo dabalate ka amma gubbaa gadi ta'ee tumullee hajala ta'ee tumullee waggaa 100 nam kun hin jiru. Fixeensi sa'aatii xiqqoo tura nami ammoo xiqqoo waggaa dheertuu qaba garaagarummaa waan keessa keetti jiraate dargaggeessi waan keessa isaa jiru waqabaatuu qabaa jechuudha. Anya qabaatuu qaba nami. Helphee mata uunqabdu hoffee ta'uu qabdu jechuudha. Hoffee. Kanaaf akka hoffeen teene wanta akkati hoffeen teene si godhaa keessaa tokko barumsa gadi bu'aan barachuu waan baratan beekuu barnootarra yeroo keetti kennu kana siidhaamaa inni biraa sa'aatii fayyadamu. An fakkeenyaaf feesbuukii kanarratti waan feesbuukii kana xiqqoo rikomendi godhuu barbaade dhugaa dubbatiisaan xiqqoo fakkeenyaaf sa'aatii 20 hojjettee chaatii hiriyaa keetti walii haasa'uu bu'aa achirraa argamu maa. Sokke hariiroo hawaasummaa gaarii garuu too much akka malee sa'aatii 24 waan biraa kan fayyadan kitaaba garagalchitee kan dubbinne barnoota keetti kan laalle maaliyyuu sa'aatii 24 asirratti ta'uu hin barbaachisu. Guyyaa keessa sa'aatii feesbuukii seentee fayyadamtu beekuu qabda. Yoo sa'aatii 5 fayyadamte yoo galgala fayyadamte galgala fayyadamte deemte yeroo murteessaa waan ta'eef yeroo kennaaf fayyadamuu qabna. Amma dhugaa dubbatiisaaf silaawwan irra haasa'u malee waan nagayaati. Uummanni keenya rakkoo keessa jira. Sanillee yeroo itti aanu hin dubbanna. Dargaggoo siyaasa maanta akka qabu dhimma dargaggoo siyaasaa dhugaa dubbatiisaa fi uummati bilisummaa hin qabne nami argitee nami garbummaa keessa jiru akkasi haala ammaataa keessa jiru maan godhuu waan qabullee itti deemna. Sagantaa kana maan godhana yeroo itti aanu hin babadhinyaa gola Oromiyaa maratti nullee namoota jajjabaa namoota ciccimoo biyya keessaa biyya alaa yoo dandeenye afaan garaagaraallee fayyadamne godhuu dandeenya waan ta'eef isallee irratti hojjanna. Dhaabbata keenya san dhaabbatoota nu keessa jirrullee kan nu keessa hin jirrellee dhaabbata garaagaraa opportunity feesbuukii ankama maqaa kiyyaa waa irra hojjetuu barbaadu kan biraa qabanii qabaa isa ta'e moo isa biraa ta'e
chaanaalii telegiraamii uumne fakkeenyaaf caarralee iskoolaarshiippii caarraan garaagaraa wanni namni appilaayi godhuu danda'u chaanaalii telegiraamii uumna chaanaalii sanarra namni jooyin manne fakkeenyaaf namooti dargaggoo nama dhibbaa keessaa dhibbi guminuu perfektii mootii tokkochi ennaa jijjiirame geettii tokko lama sadii ennaa jijjiirame waan geettuuf kennitanii atillee dhugaa dubbatiisaaf na affeertee waan keessi jiru kan gabbaasuuf na affeeruu keetii galatoomii ijoollee warri waan kana caqasaa turtanillee galatoomaa itti deennaa hin teennu dhiirti irra rafan hirrattu waan ati argite kan ikoonoomii hubatuu qabdi. Dhiise abba har'aa chaalenjiif dhiibbaadha sirra jiru dhiise isa kana fageessinee aannee akkamiin galma san ga'uu dandeenya waan nu ta'e boruu nu ta'etu akkamitti uumatuu dandeenya boruu dargaggeessa kanaa ta'etu anaasii ta'etu ilma kiyyaaf ta'etu akkamitti uumatuu dandeenya waan jedhullee gara fuulduraatti hin mari'annaa dhugaa dubbatiisaa fi akkana motiveeshinii kana fudhattee naaf haa ta'uuti iniin jalaa galatooma. Inna gama miti? Okay, konnisiin jikkoon rakkisaa ture. Galatoomii asillee galatoomii gaaffii keenya gara xumuraatti deemneerra dhaamsa dukkaana bira jiru dubbadhee sagantaa gara fiigichaatti deemnaa akkuma kanaan dura nama bacaan hordofaa ture galatooma jechuu barbaadaa warra hordofaa ture illeen asilleen yeroo ta'e qaalii nuu kennite Nageessaa miti? Dhagaa hojjetu. Atillee yeroo ta'e dansaa sanarraa yeroo qaalii qaddurraa nuu kennite sagantaa kenna irratti waa barreessaa olaanaa waldaa dargaggootaaf barattoota baha Afrikaa kan ta'e obboleessa keenya Sharuu Hulluuqaatiifi guddoo galateemsa jechuu barbaada. Godhanii akkasaa irraa telegiraamii jette sallee baatitee akka ijoolleen irraa fayyadamaa ta'etu waan sallee qopheessitee akka nu beeksisu jechuu barbaanna yeroo ta'eeti qaalii qaddurra waan nu qooddeef guddoo galatoomi isin jechuu barbaanna galatoomi. Hayyee ulfaadhi hojjetu. Torbee wanta deebinaa hin mari'annee torbaa wanta deebina. Hayyee warri nu hordofaa turtanillee galatoomaa sagantaan keenya akka guyyaa kana fakkaata torbaa itti aanu immoo haganarra fooyyessinee namoota adda addaa qabannee dhufna torbaan dhuftullee sagantaa waan qabnuu fi akkasii akka wal beeksichanii namoota isin qophaa'u namoota kanallee nu gaafadha nama jettanillee koomentiirra nu balleessitanii eebelillee nu dhiyeessaa yaada jedhu koomentiirra nu qooda namni viidiyoo isin dabartamu viidiyoon tun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef viidiyoo tana buufadhaa caqasaa warra ammoo dhaggeeffataa turtanillee isin dhageettanii warra dhageenillee ammoo bantanii caqattanii kaatanii yaada rakkinitanii nama isiniif dhiyaatu malee ka biraallee jiraate akka dhiyeeffattan innillee ammoo yeroo biraallee akka nu deequu addii qannaa kana isin jechuu barbaannaa galatoomaa atillee waan sagantaa kenna irratti argamteef galatoomii torbaan nagaasi ta'u torbaan dhuftullee wanta deebi'uu dandeenya waan ta'eef yeroo gaarii guyyaa gaarii siif haa ta'u jenneera. Hayyee ulfaadhi. Ciao.
Hayyana gaantu. As.